Eda manni arabana to etin ala rafe bakkan ala rafe kanatti sibila gudda wayi kayin fiinde guddeeti mata gubba kaayade rafe bakkuma rafu kanatti adurren arabata ka dufte matara na dhabatte haganumaan gaaddiddu si argeechu achuma utaaleetin sibila kala lafa fudhadde adurre sana wallo seebe keechu adurre miskeen echuma mata kana keessa deeyna daafa jaateechu amma adurren duute me adurre tana ishinaatti gaafatama allu buukiyaan baafachuu dhehe jechu adurre tanaatti gaafatama mo abdi bilisummaatti itti gaafatamo afarsoo itti gaafatama jechu anarraan tana adurre sanin awwala ole kun otaaziyarraan ole adurreen guutuun arraan tana mana kayya dhuftee kun ogumaa kaffaliinaan jechaa jirte jechu yaa akira kannee xinqabne yaa imbaasii Itoophiyaadhaa qo'isi ruuza nyaachuu dhuftan dhuguma waddiyyaa ilmaan Itoophiyaa dhaabbachuu dhuftan jechuudha warri namaan qaba ajjeesa jedhu kun riyaadiin jira nama tokko malee sharriyaa jirti tokko kamis jira maan qabne goon lola amma deemaa jiru mataa keessan harka keessaa qabdan Su'uud Arabiyaa keessatti warra ebalu qabe gadhiisi maal goota gadhiista yoo barbaadde nyaadhu yoo barbaadde xabbasi yoo barbaadde gaazii itti naqii ibidda jalaan itti qabi gurba guyyaa tokko gubattaatillee gatii kanaaf jecha wanti biraa wanni isin dalaydan takka illee hin jiru ummanni Su'uudii keessa jirtan ruuza garaa guuttattanii ciisina warri Makkaan jirtan warri Jiddaan jirtan warra qabame gadhiisaa ittaniin gaafatina obboleessa kiyya siif himaan nam tokkocha nama jarri qabdee harkaa qabdu gadhiisi jettee gaafatin mucaa muka huddutti keettee jarri gudeedde suni du'ee jira ana biratti du'aadha mucaan sun du'aadha hiriyyaa isaa keessaa galchitan ahlaa fi aalii isaa keessaa galchitan firaa fi hiriyyaa isaa keessaa galchitan ilma dhiiraa mukaan gudeeddanii miidiyaa irratti harka isaa duubatti hiitee ijaan dunuunfattee ilma dhiiraa gudeeddee nuti gootota akkasiiti gootummaa miti kun wallaalummaa keessaallee badawa araba jettu san wallaalaa macarrashaa zeeroo faaraa daddabiidhaati sammuu kee kana keessoo matakkaas hin jiran gootummaa miti ilma dhiiraa mukaan gudeeduun kee goota yoo taate galii biyya keetiif taaggali goota yoo taate galii mootummaan si barbaada mootummaa wajjin meeshaa dhayi goota yoo taate dirree waraanaa dhaabbadhu lolli goota yoo taate dirree waraanaa dhaqi dhiichisi goota dhiira gudeeddee gootummaa argatte harkeen beekon takka yakkama gadaayii cakkaanyi gowwaa hoolaa beekumsan qabu beekan beekumsan na baraaru hin jenne wallaala na ajjeesuu irra beekan na ajjeesuu filadha jedhe isirii kalaami namni beekumsa qabu yoo si ajjeese furmaata quba qabadhu wallaalaan kun mukaan si gudeedha jechuudha shuuf beekumsa si fakkaata kun sabboonummaa si fakkaata kun ilma dhiiraa mukaan gudeeduun sabboonummaa seete zeeroodha sammuu kana keessa homaan jira wallaala guyyaa takka baratee hin beeku beekumsan qabu nyaatee dhuguu alba'u gadi bayee angoota gandasanii akkasitti taarikan dalayne abboonni keessan ilma dhiiraa mukaan gudeedanii taarikan dalayne abboonni keessan Atsee Tewoodiroos xiyyiitii nyaachistee taarika dalayte ati garuu ilma Arsii mukaan gudeeddee taarika dalayta ati ilma Arsii mukaan gudeeddee dhiira goota kanaati naan jetta dhiirummaa wayiituun qabdu ana biratti ati harreedha humaariidhaati wallaalaa doomaa nama sammuu qabne sigalte warri Jiddaan Riyaad Makka keessa teettanii garaan keessan kiiloomeetira ganaa isirraa ba'e ruuza nyaattan ilma dhiiraa mukaan gudeedamu kana teettanii ilaalaa jirtan ufii keetii waan takkan hojjetiin obboleesso iqaamaa kee qabadhuu qaama seeraa bira dhaqi yakka suukaneessatu magaalaa kana hojjetamaa jira yakka suukaneessaa shiftaan ummata miskiina fixaa jira yakkamtoota kana dabarsaa kenna maqaa isaanii poolisii Su'uudii dabarsaa kenna takkattiin isi hafuun qabdu magaalaa yakki keessa dalagamaa jiru haga Yamanii dirasiititti warri Yamanii keessa jirtan na dhagahaa jirtan Yaman irraa na dhageeffachaa jirtan ujoollee Yamanii keessa jirtan yakkamtoonni tun gara Yamaniititti yoo ka isaan baqatan taate achittis to'annaa seeraa jala ooluudha qaban yookaan ilma hiyyeessaa jiraachuudhaaf hin taa'u annama ilma dhiiraa mukaan gudeetee goota jedhaniin zabana kana keessa arge nama ilma dhiiraa muka hudduu kaayanii gudeedanii goota koo jegnaa koo Oromoo jettu barana kana kan arge gootonni kaleessaa bara gudeeddaanii miti ka gootummaa argatan waaqoon guutuu faati warqituun faati gootummaan isii himan kuni kaarra gootatee na jedhee ummanni faarsu kuni dhiira gudeeddeetii miti waaqoon guutuu ilma dhiiraa gudeedeetii miti kaarra seenaan isaa dhaloota ittiin barsiisaa jiran kun xilaata wajjiin taaggaleeti xilaata waliin qabsaa'eeti xilaatuma saniifuu kabajaa nama qabuudha namni xilaata ufii mukaan hin gudeedu jarana ilma ufii foon ufii nama maaloo na dhiisi rabbii jedhii na dhiisi rabbumaa jedhii na dhiisi obboleessoo nan dararini mukaan nan gudeedini rabbii jedhii na dhiisi osoo inni jedhuun afaan kana itti dubbataa afaan anaasoo kana itti haasaa muka hudduu keessa kaayee jechuudha Oromoo tame isin abboo ciistaniituma bultanii warri Su'uudii keessa jirtan isin
Ciiftaniitumaan nyaattaniitumaan garaa geeffatanii jaarsummaa ijoollee ganda sanii jaarsummaan takka hin jiru. Jaarsummaan wayiitu hin jiru. Jaarsummaan barbaachisu dubbiin kun jaarsummaan dhumatee jiran. Jaarsummaan takka hin barbaachisu har'a. Hin jiru jaarsummaan wayiitu nama takka hin kadhatina. Seeraan qofatti deemaa jarana. Dubbiin jaarsaa olii bar. Dubbiin waan jaarsaa wal qabatu takka illee hin qabu. Warra goota kiyya maarree kiyya jedhu kana mana hidhaatiin nu guura rabbi jedha. Rabbumaa jedha jechuun warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan. Ijoollee kana magaalaa isaan keessa jiran keessatti guutuu isii qaba mana hidhaatiin nu gursiisa. Rabbumaa jecha. Mucaa hudduu isaa mukaan gudeedan saniif jecha. Mucaa san luuxii goote ijoolleen tu. Dhiirummaa isaa irraa balleessite. Ilma hiyyeessaa karaa deemu qabanii mukaan gudeedanii dhiirummaa irraa balleessa. Garaa nu qabbaneessa. Yakkamtoota qabaa seera dhiyeessaa garaa nu qabbaneessa. Garaan nu gubate. Viidiyoo miidiyaa kanarra deemaa jira. Akkamitti viidiyoo kana laaluu dandeessan? Koppiliinkii maaf hin goone isin? Nama 800 aseettan. Koppiliinkii godhaa yaa uummata zakaadha isin siluma. Waan silaa irraa dubbatan, waan silaa irraa maraattanii. Isinii galee isin wanni isin barbaaddan foloo. Ajanda nuti foloodhaaf ajandaa takkaa dubbanne hin beeknu. Kaleessallee saba keenya wajjii wayita dhugaa dhaabbanne. Kaleessallee wayita sabni keenya nu barbaadu dhugaan isaa iyyine. Jaalatamne feemasii taane malee takkaa dhiira hudduu gudeennee feemasii hin taane. Takkaa ilma dhiiraa mukaan gudeennee feemasii hin taane. Takkaa badduu dalaynee namni miidiyaa kanarra na bare hin jiru. Takkaa badduudhaan namni miidiyaa kanarra na waamu hin jiru. Akkanuma dubbadhee saba kiyyatti as bahee bakka sirrii hin taanetti falmee itti cichee dhaabbadhee sadarkaa isin har'a na ergitaan kanarra jira. Har'allee dhugarraan deebi'an. Nama ilma dhiiraa mukaan gudeede shororkeessaadha. Shiftaadha. Aramalee. Cakkaanyi seeratti dhiyaachuudha qaba. Please. Warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan rabbummaan isin qabaan. Rabbii isin uume saniin isin qaba. Ijoollee kanaan mana seeraa nu galcha. Ijoollee kana to'annoo seeraa jala nu oolcha. To'annoo seeraa jala ooluu qofaa miti. Maqaan isaanii mana hidhaa yoo seenan barbaadame yakkamtoonni kuni mootummaa Itoophiyaatii dabarfamanii kennamuu qaban. Rabbii keessanii sanii jedha. Rabbiin isin qabaan dhugaa isinitti mayaa warra Suudii jirtan. Rabbii riskii teenna wal caalchise beeka. Carraa keenya garagara godhe. Ani biyya biraa keessa jira halkan takka rafeen bulu. Hirribni nu dide rafuu dadhabne hin guban. Waa tokkotti hin hirmaachifne nu maamma wajjin teenyu waan abbaan lolaas jedhu abbaan dhaabaas jedhu waan nu cinquume akkatti dhaabnu sin beekna. Ammaaf dhaabbateera barkaan simbira jiru nyaachisaa obaasaa jenneen warra qabdaniittan nyaachisaa obaasaatti dhiisaa hin miidhamne yoo ta'e hanga tokko osoo miidhamne illee isinaa cinqu amma immoo adabaddaa taa'aa jenneenii labsineefiirra akkasi jira jechuun. Awwanne waan kana haasa'u ture amma waan lolaa fi maalii isaan fixanne waa'ee isaan bakka olomaa isaanii haa dhufuu jedhan sani san dubbanne dabarre kalas. Umare maaliifuu naada walii abiyyi fooloo naadhe. Turi yeroo tokko kwaalitti. Yalla rakkoon qabu kwaalitti silaa naafatti fooloo duraan walirraa qabna. Umare. Oo wali. Habibii kiyya mee ofillee hin dubbatuun barbaadu Mahammed Said kan amma gashite kanaaf jarraa kennine irratti waan ta'u hundaa'amu ta'e waan dhaggeeffatu ta'e yaada fudhatamu ta'us. Mahammed Said inni gisee gastii shirraat galee jedhanisa. Isa kana haa dubbatu waan danda'amus waan hin tayyuus isin hundinuu yaada irratti isin qabina hoggaa inni xumurate nuu ta'u hoggaa jennee isin hunduu jennuus bakka sanitti morminaa irratti jaalatamuu kun qabu yaa dubbatan. Kaalas. Yaa dubbatu. Shee Mahammed ani keeroo jajjabeen ajjala shee Mahammed Said achi jira naan jedhee ture ani sallee hin beekuu fi gana harruman bara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Sheekha baga nagaan dhuftan. Waalaikum salam warahmatullahi. Sheekha keenya baga nagaan dhuftan. Galatooma jazakumullahu khairan. Qoombii faadhaa yoo taate malee sheekummaan sin hin caalu qeerroon jajjabee biyya nu jalaa galee hedduu isa turaate kan nama nu barsiisu mul'achuu fi dubbachuu kanas hin feene dirqamni yeroo tokko nama dubbisaa buleeyyen kiyya hedduu naaf galatooma. Qeerroowwan biyyaa abdii biyyaa ani waan sin jedhu durumaanis deddeebisee mana hedduu keessa dubbachaa hin jira badiin abbaa fedhe birattuu badii jechuun sayyibaadha. Waan har'a baafame ilma namaa namni hin balleessine hin jiru. Badii osoo hin taane badii irraa garagalu dituudha sarummaan.
salp inni xiqqinni obboleessi kiyya umargaa jizaa wallah khairan mogguun dhufee seenu dubbii bareedaa dubbachaa jira dhiirtii araaraan hin boontu kun kanuma kanarra walii gallaa labsii garee hunda keessatti deemaatii jiru dhagahaatii jirra walumaanuuhi walquba qabaachuun dirqama gama takka deemuun dirqama obboleessi kiyya abdiin ati keessanaa waliin ture quba qabdanii akka carraa ta'e gamtuman dubbii kana irraa quuncisee dubbadhuufin ani siene malee ani sienun qabun turaadhe Sheekh Riyaad Faabira guyyaa lama guyyaa sadi garuu hanga mana namaa seenetti waanuma kana labsoo jira haqi akkan dhukanne dhugaan akkan dhukanne dubbachuu danda'uu qabna obboleeyyan kiyya aaraa jirra dubbadhaa ogguun jedhu walloo ta'eef walloo jalaa dhugaan dhokateef osoo hin taane wallaahi dhugaan ogguu dhokatu hin fedhu maaliif dhugaan dhokatu akkasuma yoo ani obboleessi kiyya balleesse Umar badiin yootti galte Umar badiin nu galte jedheetuma fudhee waan hin danda'us cinaa dhaabbachuu qaba dhiira jechuun waan gali beekuudha fudhachuudha zulmi diduudha ati obboleessi keetiif dhugaa falmite jechuun dhugaa kan kee falmatte jechuudha obboleessi keeti irratti zulmi dhiibde jechuun ofirratti dhiibde jechuudha borsii galti kanarra tundoofnee maal jechuu barbaadeeti eega dubbiin akkas taate wal dandeenyee akkuma abdiinis waan kana nama 6,700 irratti dhaamsa kana fudhatee jira abdii yoo hanqina qabaate abdii gorfanne namooti abdii duubaan jiran dubbii qaqqajeelaa dubbachuu danda'an yoo jiraatan isaan san yaammanne telefoon walii fudhanne walitti haasofne amma gasti kanarra nama 300 foo'ee jira yookaan nama 400 bira jira social media nama 400 akkas jira kana jechuun wanni dubbatamu qilleensarra jira jechuudha akkuma duraan sinin jedhe rifeensa kaanis fi haaddatan kaanis namarra haada waliin dubbachuun barbaachisaadha wal gorsuun barbaachisaadha dubbiin nama keessatti dubbatan jira kophaatti dubbatan jira dubbiin obboleessatti dubbatan jira kan hiriyaatti dubbatan jira dubbiin gandattiin gadi baatan jira kan mana keessa fixatan jira kanaaf obboleeyyan kiyya waan hunda loluus ta'e arrabsuus ta'e waa hojjechuus ta'e hunda wal fakkeessa osoo hin taane bakka itti dubbatan dubbiin waan dubbatan bakka itti dubbatan nama irratti dubbatan filachuun dirqama kanaaf obboleeyyan kiyya waan kana dhugaa dubbachuudhaaf namoota keessaan itti babarreessee jiru jira gaa namaa waliin biyya kun akkuma